hundumti keessanuu namni afaan kana dandeessan waltajjii miidhagsuudhaaf odoo hin ta'in yookaan immoo waan baratamee otoo hin ta'in anaaf isinis jecha kana ragaa bahaa Waaqayyo immoo boru fuula isaatti akka ragaa nuu ba'uuf jecha laphee keenyattis akka barreeffamuuf wal wajjin jenna. Tajaajilaa amanamaan jedhame. Tajaajilaa amanamaan eenyudha? Irra deebi'ame. Tajaajilaa amanamaan eenyudha? Eenyudha? Eenyudha tajaajilaa amanamaan? Akkuma sila dubbattan deebisuu qabdu mitiire? Miti. Tajaajilaa amanamaan eenyudha? Ilaa abbaan keenya qulqulluu Yaareed Qeeriloosiisa Itoophiyaa kan jedhame Yaareed nami biyya Itoophiyaadhaa Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan durfamee icciitii samii kan fudhate faaruusaa torbee kanaaf faarfatu gubbaattidha sagalee kana kaasee kan inni dubbatu. Sagalee kana kan dubbate gaafii kana kan gaafate karaa Yaareed Waaqayyo ta'us dubbii kana kan barreesse qulqulluu Yaareedidha. Yaareedin beektu kennaa isaa irra deebi'ee kaasuu waan hin barbaanne fani. Sooma guddicha gooftaa, sooma guddaa, sooma Iyesuus, sooma ce'umsaa, sooma fayyina bara baraa, sooma mo'umsaa jennee kan waamnu, sooma faasikaa yookaan sooma guddaa gooftaa keenyaa kana keessaa abbootii mana kiristaanaa torbeewwan keessatti yaaddannu 8 maqaa maqaadhaan moggaasanii ijoo dubbii barachuu akka dandeenyutti nuuf teessisaniiru. Keessumaa'uu waamicha maqaa isaatiif dhugumatti kennaa isaatiif kabajni taati Giyoorgis inni gaasicaa beekan Itoophiyaa akka kanatti torbeedhaan bareechitu nu kaa'e. Torbee ishee jalqabaa zawarada jennee gadi bu'e nu fayyisuudhaaf badii keessaa nu baasuudhaaf hammeenyarraa gara gaarummaatti jibbarraa gara jaalalaatti nu fiduudhaaf wal dhiiburraa gara wal jaallachuuf tokkummaatti nu ceesisuudhaaf of qooduurraa gara wal ta'uutti nu fiduudhaaf gadi qabnoo filaalurraa nuti mucaa Waaqayyoo kana booddee garbichi hin jiru jenne ijoollee Sillaasee ta'uu keenya ifatti dubbachuudhaaf nu waamuudhaaf gadi dhufeera. Foon isheerraa foon lubbuu isheerraa fudhatee kan uffate tawaayidoodhaan nama kan ta'e Kiristoos Iyesuus dhugumatti nu fayyisuudhaaf fira keenya ta'e karaa Maaramii mul'ateera. Efreem inni Sooriyaa Ahaduusaa soobata Waldeen Maariyaam Qiddist Dingil Sillaasee sadan keessaa inni tokko ilmi dubroo Maaramiirraa dhalatees makoonanna zamada fira keenya ta'e akka keenyatti foon uffatee deddeebi'e nami mootiitti namni taraan yookaan namni lafuma jiru akkasumatti hin ka'ee ergaatti himachuu hin danda'u. Mootitti ergaa namaa dhaamu ergaa himuu kan danda'u nama mootitti dhiyaatee jirudha. Aangoo nama qabudha. Lafa mootiin oolu nama ooludha. Lafa mootiin jiraatu nama jiraatu. Muudamtoota aangoodhaan isatti hiiqanidha. Nus yeroo gaafii qabaannee gaafii keenya dhageessifachuudhaaf yeroo jennu nama isatti siqutti siqqanna mitiiree akka itti nuuf himaniif. Baroota baay'eedhaaf namni Waaqayyoon waaqa jedhee fagootti ilaalaa waan tureef waan garaa isaatti himachuu hin dandeenye. Kanaaf maal jedhe warri kun maal rakkatu anaaf isaan gidduu namni galuun maaliif barbaachise kanaaf maal qaba yoon foon isaanii uffadhee dhaqeoo. Lafa isaan ta'an waan ta'e lafa isaan jiraatan waan jiraat ansaan nyaatan nyaachaa ansaan dhugan dhugaa yoon isaan barsiis maal qaba jedheetu foon nama uffatee dhufe galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Foon nama uffatee fira keenya ta'e kanaafuu fira keenyadhaan sodaannu. Waaqayyoon namni sodaattan jirtu waatti himachuu meelaa Waaqayyoo kana naa godhime ilaa kanarra kadhe maaloo laphee koo ilaalimee jechuun namni sodaattan jirtu hin qaaneeffattu akka mootiitti hin qaaneeffattu maaliif fira keenya ta'eera ka nuun fakkaateera ka kun akka ta'uuf Maaramiitu immoo nu gargaara. Fooniin kan dhalate isheerraati waan ta'eef akka kanatti fira keenya ta'ee dhufuudha. Zawarada milaa'ilu Ayhuud saqalu samiirraa kan bu'e Ayhuudonni isa fannisanii otoo dhukkubsattoota ta'anii jiranu qoricha gurguratanii maal ta'anii otoo jiranu dhukkubsattoota sagalee kaasati dhukkubsattoota etuu ta'anii jiranii qoricha gurguratanii bummaan nama siin ajaa'ibamu nama dhukkubsattu namni qoricha barbaadda akkamittiin qoricha gurguratti namni dhukkubsatu namni ofii isaatii qoricha isa barbaachisu akkamittiin dabarsee qoricha hin barbaadu namooti akkasiitu jira bataskaana keenya keessa baricha
Ituu qorichi isaan barbaachisu isa'uu qorichi akka Kiristoos Yesuus dabarsaniitu garuu isa fannisanii isa gurgurataniidha gayaareeti. Kanaaf Faasikaa keessatti torbee ishee jalqabaa zawarada jennee jalqabne waan hunduma kan dursitu. Wamiima iyyaa aymaruu እግዚአ ኩሉ ዘያአዩ በቃሉ sagalee isaatiin waan hunduma kan hojjetu akkamittiin jennaan addunyaa kana sagalee isaatiin kan uume maal isaatiin kan uume uumamtoota uumaman keessaa baay'een isaanii ta'i jedheetu uume Waaqayyo aangoo qaba waan ta'eef ifti haa ta'u gaafa jedhu ifti mul'attee dhufte dukkanni haa ta'u gaafa jedhu dukkanni mul'attee dhufte anaaf isin amma ta'i jechuudha maal gochuu dandeenya maaltu ta'a maal gochuu dandeessu mee ta'i jechuudhaan isin akka kanatti mul'atee gaafa dhufe Ayhuudonni garuu isa fudhanne. Namoonni bara kanaas qoricha isaanii gurguratu akkuma Ayhuudota. Kan isaan fayyisuu dhufe Kiristoosidha. Bataskaana keessaa kan lallabu lubadha garuu dabarsaniitu laatu du'atti. Dabarsaniitu jibbu. Inni garuu qoricha harkaa qaba. Qoricha maal jedhamu qurbaana isa harkaa jedhama. Isaan garuu maal jedhu isumaan jibbu qoricha gurguratu jechuudha. Kanarraa akka nu oolchu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Akka kanatti lafarratti mul'atee dhufe itti daballee immoo maal jenne qiddusti jenne mitiire itti daballee qulqulleetti jenne maal jechuudha. Inni gadi dhufe inni nu barbaaduu dhufe inni fira keenya ta'ee dhalate inni nutti dhiyaate maaloo koottaa ta'a ijoollee koo kan koota kana booda garbichummaan daabiloos isin haa ga'u daabiloos hin bitamuuf hasaaba isaa yookaan yaada isaatiin bitamuun isin haa ga'u haa xumuramu koottaa isinoo ijoollee koota mucaa Sillaasee jedhama mamaa sanni jedhe kan gad dhufe maaliif ennaan qulqullummaa nu barsiisuu dhufe maal nu barsiisuu dhufe jedhaagaa maal nu barsiisuu dhufe namni immoo irraa barachuu qabu namooti baay'een qulqullummaa dhiisanii waan biraa baratu inni garuu qulqullummaa nu barsiisuu dhufe. Torbee sana keessatti qulqullummaa sanbata qulqullummaa qulqulleettii mana kiristaanaa qulqullummaa namootaa keessatti ilaalleetu dabarse itti fufee jenneetu torbee ishee dabarsine keessa dabra zayitiin immoo dhufaatii gooftaa yaaddanne dhufaatii gooftaa yaaddanne addunyaan amma isin ilaaltan kun nuus dabalatee wanti nuti ilaallu uumamtoonni biroo kun hundumti isaanii hin darbu akkasitti wanni dhiifamu hin jiru. Kanaaf waan tokkotti itti mee ture gooftaan duukaa bootatti wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 19 gubbaatti. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa meeqaan jedhe? Aan akkasin jenne. Ijoolleen biyya naa herreegan dandeessu jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa meeqaan jedhe? 19 jedhe. Ilaa asirratti qabadha. Gooftaatu ituma karaa deemuuti. Akkuma namaatti nama ta'eera waan ta'eef inni nama ta'e hin beelaan nyaatan dhuga waan ta'eef beela'eetu biqiltuu balasii daandii gubbaa dhaabbattee jirtu tokkorraa firee barbaaduu gore maal gochuudhaaf fireerra barbaaduu dhaqe. Biqiltuun kan dhaabbattu maaliif jechuudha maal godhachuudhaaf sirritti dubbadha maal godhachuudhaaf wanni akkasumaan lafarratti dhaabbamu baargamoo kana maaliif dhaabde bareedinaaf qoraan itti bobeessuuf manaan ijaaruuf meeshaalee garagaraatti hin toshuuf kan hundumaa yoon ta'e maal gootu muka kan maal sinii godha yaaduma dhaabbata malee waan sinii godhaa xaafii keessan inni facaastan yoo fireen godhannu maal sinii godha waan godha galamaan onnee horiitti kennitu hogan ibiddaatiin gubdu. Amma gara biqiltuu balasii kanatti gore biqiltuu balas kana bira kan inni gore silaa biqiltuu taatee dhaabbatteetti oo firee buustee na eeguu qabdi irraa nyaachuun qaba jedheetu gara biqiltuu sanaa gore gaafa dhaqoomaa ofirraa hin qabdu maal asiniin jedhe baala duwwaatu jira maal duwwaatu jira wayyoo ለዘለዓለም ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ ረገማት ነው የሚለው በረበራቲፍ ፍሬ ማል እንተይን sirraan argamanii jedheetu abaare kana jala akka noolchu jaalala isaa nuuf haa ta'u qulqulluu Yohaannis afaan warqee maal jedha ba'amsaala balas ragamaa lahaatiyaati la inni balasiitti qabatee cubbuu abaare iyyuu balasiidhaan kan fakkeeffaman ummata Israa'elootati jedha ummata eenyuti amma kun fakkeenyaadha balasii abaare jechuun balasiin fakkeenya namootaati biqiltuun sun fakkeenya namootaati fakkeenya maaliiti biqiltuun sun maaliif dhaabbatten jedhe firii godhachuu fedhaa ka maaliif dhaabbatte amma biqiltuun fakkeenya namaatii jenneer firiin namni godhachuu qabu amantii odii ija'uu
jiraachuu danda'utu irra jiraata namni wayita uumamu. Gooftaan akkuma biqiltuu sana gubbaadhaaf firii barbaaduu dhufe nu gubbaadhaafis firii barbaaduu hin dhufa. Addunyaan akkanumatti naftu jechuudha. Addunyaa kanarra wanta akkasumaan uumame hin jiru hunduu kaayyoodhaaf uumame. Nuun dabalate jechuudha. Kanaaf nuti kan uumamne akkasumatti lafa kanarra hin jiraannu. Guyyaa tokko murtii Waaqayyoo guyyaan itti kennamu hin dhufa. Namoonni biqiltuu balasiitiin fakkeeffamanii firii hin godhan amantiif hojii gaariidhaan warri hin jiraanne ibidda bara baraatti gubachuudhaaf fuula Waaqatti adabbii bara baraa argachuudhaaf iddoo raammoon itti namarraa hin boqanne ibiddi laboobu kan namarraa hin dhaamne keessa bu'uudhaaf achi as deebi'anii gaabbii galuun kan hin jirre bara baraan gubachuudhaaf hin qophaa'u. Warri maal hin godhanne hin jedhe firii jedha. Warri maal hin godhanne warri firii godhatan immoo amantiif hojii gaariidhaan warri jiraatan immoo ortodoksummaa isaanii fannoo isaanii eeggatanii bataskaanaaf ajajamanii akka seera wangeelaatti warri jiraatan dhugaa faana warri dhaabbatan dhugaadhaaf warri falman dhugaadhaaf warri wareegaman dhugaadhaaf rakkachaa ari'atamaa warri jiraatan immoo fuula isaatti mootummaa bara baraa argachuudhaaf maal bara baraa argachuudhaaf rakkinni kan keessa hin jirre beela'ee dheebodhe daare jechuun kan keessa hin jirre ebalu akkasitti na dhiibee ebalachiin naga'e jechuun kan keessa hin jirre bara baraaf boqonnaadhaan ergamoota wajjin jiraachuudhaaf hin filamudha. Carraa kanaan akka nu ga'u jaalala isaa nuuf haa ta'u. Amma gaaffiin sin gaafadha. Torbee darbe keessa fitname seensaa naaf haa ta'u ufan kaase malee. Amma balasiin namadhaan inni irra biqiltuun namadhaan isin akkami amma too gooftaan dhufe. Maal qabdu amma isin too gooftaan dhufe firii godhattaniittu. Adaraa waaqaanatti waaqa. Firii godhattaniittu. Amma maal qabna amma maal leessitu mee fuula Waaqayyo takkuu nama jibbitanii beektani sobdanii beektani hattanii beektani sagaagaltanii beektani ejjitanii beektani sirbitanii beektani faasikaa gaafa eegtan takkuun caffarrees homaa jenne yookaan immoo gaafa sillaaseen naggasu gaafa niksi maalannoo gammachuudha guyyaa tokko haadha kokootu jettanii sirba keessan linneesi isaaf gaabbii galtaniittu. Jara gammanatti isaaf gaabbii galtanii fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhattanii amma maal ta'a carraan keessa yoo Waaqayyoo biqiltuu ishee gubattu sana ta'a moo isheerraa firii argatan sana ta'a. Yeroo hunduma kanumaaf hojjedhaa jabeessaati. Yeroo baay'ee nuti waa'ee keenyaaf otoo hin ta'in waa'ee namoota birootu nu rakkisa. Ofiifuu maal jedhanii ofiifuun qabduu dhagaatti maalii uffisti billaacha jedhanii. Billaachi maal qabdammoo maal keessa mashii garuu dhagaatti maal uffiseen koon uffisaa dhagaatti waan qabdamu jeenu yeroo hunduma waa'ee keessaniif dhiphadha waa'ee nama biraas hin dhiphisin. Of gaafadha gaafi ani eenyuudha maalan hojjechaa jira waan Waaqayyo na ajaje waan kitaabi jedhu maalan eegee jiraan hammeenyaamaadhaan deebisaan jiramu ani maalan fakkaadha dirisa kiristaaniiti kiristaanummaa dhabuun kan of gaafadha. Yookaan garuu hin jirtan hin jirru yookaan jechuudha. Amma ka maal qabdarra gooftaan dhufee laphee keessa rurrukutee walda Maariyaam walatta Maariyaam ergamaan dukkanaan dhufa kottu meerra gooftaan si barbaada jedhanii hin fidiniiti. Nuti adufu hin fidiniiti gaammoto ergamaan dukkanaa dhufee balbala keenya rukute kottu mee lubbuun kee fuula waaqaa maal qabdu gaama maal barqaa qabdu maal qabdu dura waaqa maal faa gaarii hojjettanii qabdu mee. Meekan of gaafadhaa mee deddeebisaati silaa cubbuu hojjennee gaabbiin galle silaa waan gaarii maalirra jirra falmiirra jirra gareen ta'e garas jira gareen ta'e garana jira wallaansoo ishee gaafa tokko gargaraadha seen nu baasa kaan dhufan kufanii achitti hafuu jira funuunanii du'u jira gufatanii du'u jira mana keessan qulqulleeffadha gaabbii gala of sirreessaa kana nutti mee darbe torbeen darbe. Amma itti fufee immoo torbee see kana maal jedhani ganama barsiisaa keessan wajjin akka barachaa turtan torbeen kun maal jedhamti jenne laga hundi keessan ganama hin turre jechuudha yookaan immoo waan barsiisan qaban dhayoo ture ganamaas ummati kun hundi ganama hin turre maal jedhamti jenne torbeen kun maal jedhamti jenne irra deebi'ame Gabreel jecha lama mini moo giizii kanatti kabbade inni hunduma keenyatti ulfaata rakkinaan qaban isaa tajaajila amanamaa jedhamti torbee tajaajila amanamaa jedhamte Gabreel
Gabra jechuun maal jechuudha? Tajaajilaa jechuudha. Agalga'ii maallattoo. Heera jechuun maal jechuudha? Gaarii jechuudha. Kanaaf tajaajilaa gaarii tajaajilaa amanamaa jechuudha gabra heera jechuudha. Egaa torbee kanatti gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos fakkeenyaan waa'ee namoota isaaf amanamanii waa'ee namoota waan gaarii hojjetanii nama laaluu dhiisanii dhidhiibbaa namaa laaluu dhiisanii tonkolii maammiruun fa'aa hojjetan dhiisanii warra kana hin jenneen warri tonkolii hojjetanii nan jedhe qasiisaatti hin jenneen tarii isaan sin fuuldura jiru waan ta'eef isaanumarra hojii keessan qubatte jedhee tanine maammiru jalaas hin baaseeti tonkoliidhuma daakonoota tonkoliidhuma qeesii namoonni tokkos immoo an qeesiif daakonitti siiqatan jiru tonkolii jalaan baran torbeen tajaajiltootaati isiniin jedhee anas hin dabalata waliigalleerraa namooti gara siiqatan tonkolima isaanii laaltanii amma namooti tokko nama dhiibuu jaallatu of dagataniiru ofii lafa ofii jiru hin beeku garuu waa'een tola isaa isa dhibbisa alee tola isaan kaleessa akkas godhe kuubna laalarrammoo achi taala guyyuma guyyaadhaan isa eegaa dheengadda kuunnu achiin bahee dhufe heme ilaame isanan jedhu mee badhaadhan dheengadda kuunnu achirra zooree bataskaana kan maal yaadeetti laata maal qaba zooree kadhannaa godhate waan rakkina qaba badhaasaan kan jooru kadhannaa godhachuudhaaf ta'uu dandamaatti beeka waa isaa kadhaasoo waama kanaaf namoonni dhibbatanii jiraatan jiru warri kun iddoodha duuturtadha reeffumatu joora tankasaa kaashiree isaa isa jedhamu beektu reeffa sochaa beektu reeffa sochaa jechuun bar lubbuudhaan hojii homaa kan hin qabe akkasumatti foon saamsoo jechootu jechuudha amma nama meeqa amma namni jiraatu nu keessa waa'ee namaa kan hin haasofne nama meeqa gooftaan garuu maal jedhe ani mootummaa koo kanan laadhu farra naa amanameedha namatiin jedhamee barreeffame waa'ee nama afaan keessan qabadha maasiin gahe hin sobin jedhameera hin ejjiin jedhameera hin sagaagalin jedhameera qabeenya ollaa kee nawwiin jedhameera af qirbi saqa akkama nafsika obboleessa kee akka mataa keetti jaalladhu akka maalitti jaalladhu ila sheeka namoonni wajjin jirtu obboleessa keessan jedhame akka mataa keessaniitti jaalladha obboleessa kee akka ofii keetti jaalladhu akkamitti irra naa deebi'a akkamitti baqa kanumaan xumurama seerri gooftaa of namni hin jaallanne jira fakkeenya ani ko hin barbaachisu maalaadhaan amma namni qileetti of darbatu jira hin jiraa ofiif akkas of qusattu taanan nama wayiitillee fuutanii qileetti hin darbatiina akkamitti jaallachuu qabdu waan ta'e iyyoo amma siin fakkeenya otuma beeloftaniitiin hin jirtan barbaachisu nyaanni nan beela eman du'a hin jettu akkuma sana nama beela'es nyaachisaa akkamitti jaallachuu qabdu waan ta'eef sinii galtee itti miti hiiknisa hiika salphaa sinitti fakkaatin garuu waan tokkotti intala ofii ol jaalladhu hin jenne ofii ol jaalladhu dheera ofii gadi godhi jaalladhu dheera amma ofii ol yoo jedhani namatti ulfaata waan of hin bitanne namaa bituun waan of hin nyaanne nama nyaachisuun waan of hin dhugne nama obaasuun rakkisaadha kanaaf rakkinuma keenya laaleetu akkamitti jaalladhaadha akkuma ofii keessanitti jaalladhaa argitani jireenyi waa'een obboloota akkasitti qaba kitaaba qulqulluu gubbaatti namoonni daboo hojjechuu danda'u hammeenya gochuu danda'u tajaajilaa waa'een baasne hamaa kana jedhamee fuula waaqatti kan abaaramu isumadha malee waa'ee keessan kan ilaallatu waan hin qabneef obboleessa keessan akka mataa keessanitti jaalladha yoo obboleessa keessan akka mataa keessanitti obboleettii keessan akka mataa keessanitti yoo jaallattan waan namaa gootaniin of hin jajjan waan namaa gootaniin maal hin taatani fakkeenya amma konkolaataa bitattanii yookaan immoo maalidha biyya kanatti mee qabeenyu ittiin namni barbaadu maalidha mee fakkeenya konkolaataadhuma miti asfaaltii qabdu waan ta'eef konkolaataa fakkeenya konkolaataa miliyoona 2 bitattanii galgala manatti galtanii pop waan ofii godhameen wayyoo konkolaataan bitatte of jechuu akkas jettanii of jechuu of jechuu namni waan ofii godheen attamitti of jecha yoo akkuma kan obboleessa keessaniifis konkolaataa yoo bittan of hin jajjan akkamitti isa jaallattu waan ta'eef akka ofiittan akkamitti isa jaallattu waan ta'eef namoonni akkasitti ilaala akka ofii keessanitti jaalladha yoo nama miidhuu barbaaddan akkuma yeroo miidhamtan gadditan innis akka gaddu yaadadha wangeelli dhugaan kana jetti waan ta'eef yoo namaaf boolla du'aa qottan
isiniifis yeroo qotamu akkam akka sodaattan akkam akka kirkirtan beekaa innis akkasumatti sodaatan nama waan ta'eef waan na ta'e shaayitti yoo namaa dabaltan ishee kana yeroo baay'ee eenyutu godha qeessi warra dubaraadha moo warra dhiiraadha warra kamtu akkas godha shaayitti waan namaa dabalan hin beektan mitiisi magan beeki waaqayyo sinirraa fageessu waaqayyo sinirraa fageessu ishee sana gaafa namoonni godha yoo jiraatan akkuma inni yeroo du'u sodaatu isaas akka sodaatu haa baruu akkas jetti wangeelli dhukkubaatte. Egaa gooftaan keenya kan hubachiisuudhaaf tajaajila amanamaan eenyudha jedhee wayita gaafatu duukaa bu'oota isaa wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 haga 30 fakkeenya tokkotti himee ture. As dhageessaniitti waan ta'eef gabaabseen kaasa. Abbaa qabeenyaa tokkotu ture jedha. Eenyutu ture? Hiyyeessan jedhu beeka. Eenyutu ture? Wangeelli immoo abbuma qabeenyaa of haarisaa nuti hiyyeessa akkam taana akkan jedhe. Abba qabeenyummaa wangeelaa natu isinitti hima waan ta'eef. Kutaa barnoota keenya ammaa kana keessatti tokko kennaa tajaajiltoota wajjin laalla. Itti aansuudhaan immoo itti gaafatamummaa tajaajiltoonni qaban wajjin laalla. Itti dabaluudhaan immoo tajaajiltooti gosa meeqa akka jiran wajjin laalla. Kanaaf koolabna jechuudha. Amma wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 irraa namicha abbaa qabeenyaa badhaadhaa tokko sooreessa tokkotu jira. Nami kuni qarshii hedduu waan qabuuf seeruma barnoota addunyaa seeruma barnoota akka economics maal jedhan barnoota diinagdee qo'annu kana keessatti namni qarshii yoo qabaate teessisuu hin qabu ittiin maal gochuu qaba daldaluu qaba mire ittiin maal gochuu qaba daldaluu jechuun beekaa markaatoo qofa deemanii fidanii deebi'uu jechuun miti beekaa karaa baay'eedhaan nagadama miti irra naganni kanaaf ittiin daldaluu qaba abbaa qabeenyatti namichi sun